السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلت كم نجا فياك دي جرت بقجرات جروم مال فقات كسين جرو فايو وبرا ما مبنتي مال قروب سبرور فايون لغا دبچورا في فايو وني سبرور فتوان براسون تاني كان عبدور اني يعني ولي قلتي جورا انا في ولي قلتي مجايو تنتي akka sibira fuutuuf anatu si erge jechuudha. Anatu si erge isiin ammoo na erga na biraa kaatee yaani baatee kaatee booda yaada jijjiirtee jechuudha. Yaada jijjiirtee achumaan xiqqoo anaaf isii jidduu dhabbiin dhufe jennaani si galee yaada jijjiirtee achumaan si bira taftee jechuudha. Kanaafuu si galaami obbiraa baase. Obbiraa baase anamma yaani dura anumatu akka nama wannaa jedhee ta'e siqii mucoo jalaa fuudhi jedhee erge anamma ammoo yaada jijjiiree jira. Si galee hin barbaadu waan ta'eef yaada jijjiiree jiraati isii obbiraarii. Isii obbiraarii maaliifii siin taatu akkuma ofii baddi si balleessu deemte waan ta'eef obbiraarii erga isii obbiraarii ta'e kaatee booda dhugaa dubbachuun anaafati. Namni wal dhabuu wama jiruuti bifa haaraan deebinee nikaa godhanneeti akkasii waliin jiraanna. Isin ofirraarii ani isii hiikuu barbaadaa beekta. Dhugaa dubbachuudhaaf ofirraa hiikuu barbaada. Durallee ofii na deebite ofii waggaa tokko booda teettee ofii na deebite. Kanaafuu ana man barbaadu waan ta'eef si galee isii ofirraa ariiti. Anis ergaatu ofirraa ariitee kaatee booda hiikeeti si galee waraqaa si kenneefi yoo barbaadde heerumte yoo barbaadde teettee yoo barbaadde biyya galte dhimma isiirraan qabu waan ta'eef si galee kanaafuu aniifaat akkasitti walitti deebinee jiruu keenya bareedaa jiraanna. Daa'imman ta'een akkasii guddifannaa jechuudha. Si gala miti dhugaa dubbachuudha dhiifama naa godhi. Maaliifi anatu sabballeessee jira maaliifi dubartoonni guutuun akka kan kee naani nama bultii ofii barbaadu miti. Kanaafuu jechuudha isii ofirraa arii erga isii ofirraa ariitee akkasitti wanna taatee kaatee booda akkasii aniifata walitti deebinee bifa haaraa akkasitti bifa haaraa akkasii jiruu keenya jiraannaa jechuudha. Maaliifi dhugaa dubbachuudha tunniin ijoolleen ani warroota jiruuf ta'u miti warra yoo argate nyaatee yoo dhabee rafee akkasitti olii gad deddeemuu baratte malee si galaami guutuun isiitu jecha waan siin taane guutuun isiitu ani warra bultiif ta'u miti dhugaa dubbachuudhaaf. Dubartoota gammaa fuudhee keessa nama akka hankee bultiif naa ta'u nagarree. Kanaafi dhiifama guddaa naa godhi waan dura si balleesseef. Akkasuma ammoo mucayyoo ansi jalaa fuudhuuf deemu wayitu hin jirtu jechuudha. Mucayyoo isa dhugaadhaa anaaf isiin dura walii gallee isiin gara kan kee dhufte booda jidduma ammoo xiqqoo wallollee erga wallollee kaanee booda akkasumatti sababa saniif yaada jijjiirtee akkasitti si bira hafte jechuudha. Kanaafi ofirraa arii booda anaafati akkasitti waliin jiraanna. Dhugaa dubbachuudha tun karoora hin qabdu jechuudha. Karoora hin qabdu yoo fiti biyyatti agaltuu yoo fiti as keessa jiraattee abbaa feetaa harimtuu waan isiirra dhimma hin qabu dhimma takka illee hin qabu isiirra. An aarimaa fi ani durallee ufumaa natti deebite kadhattee ufumaa natti deebite ammas taanaan bakka feete akka feete ta'uu mirgasii jechuudha. Isiirra dhimma hin qabu deemtee teettee waan feetaate dhimma isiirra hin qabu. Maaliifi deengadduma guyyaa lama sadii dura dalagaa bareeda argeefi jechuudha. Dalagaa bareeda argeefi kootuu dalagadhu jedheeni akkasii kadhee dadhabee jechuudha. Kootu dalagadhu jijjiiramii jedheeni akkasitti kadhee dadhabee jechuudha. Si usuu taate dalagaa ani dhugaa dubbachuudhaaf kana dura iyyaadadha yeroo ati muca'uu xiyyaata duraa san jechuudha. Gara ulfooftee gabaatii sagalee akka dalagaa turte hin beeka jechuudha. Isiin muska wannaa taate kanaa miti akkanumatti osoo kan ta'in fayyaa nagaa qabdu kana deemi dalagadhu abadan deemi akkas ta'e hin ta'u. Maarree jettee akkasitti dubartii akkana mataan magargalchitu kaayoon qabdu waan ta'eef anamma tana waliin mataan dhukuu hin dandeenye. Kanaafuu isiin ofirraa arii bakka feetaa deemtu akkasitti ofirraa arii si balleessiteeyyuu akkasii ani gati walitti deebinee waliin jirannaa siin jedha. Anillee ana booda inshaallaan jijjiiramaa deemee hojii barbaaddaara dalagaa deebee akkasitti dalagaallee dalagataa akkasitti walitti deebinee akkasii waliin jiraannaa. Warroota kaawwan dhiisii uummata ani kijibanii inni nama akkanaati
ittiin deebi'ii inni maariidha durriyeedha akkasii maarree minaamin warroota siin jedhu sin jechuudha jecha isaa hin dhagayini warra keenya guutuu maatii guutuu wasii barsiisee dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti waliin deebinee waliin jiraannaa siin jedha akkasii mee yaada kana maal jettaa sagalee na deebisi yoo si dawwala ammoo na jalaan kaaftu saniif sagalee si qabe akkasii siin jedha mee maal jettaa yaadaan siin jedhaaru kanarratti faayoo ammoo osoo hin bulle ammuma har'umarraa kaasiitii ofirraa arii dhugaa dubbachuudhaaf sun jireenya kee balleessuuf anaaf sillee jireenya kee nu balleessuuf nu deebite malee waan biraatiif miti jiruu nu yaaddeeti miti jechuudha kan isii as deebite akkasii siin jedha jaaltu mee yaadaan jedhaa jiru har'a maal jettaa har'uma dhadhee ni kaa'idhannaa siin jedha maaliif dirqama walitti deebinee waliin jiraanna akkasiin jedhamee yaada kanarratti hatattamaan deebii akkanaa deebiftu gabanumaan kabajaan si gaafadhaa nagaan oole. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha wanti isinii qabadhee dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waan nama kolfisiisu jechuudha waan nama kolfisiisee nama hin dhiisne jechuudha waan ajaa'ibaa tokko jechuudha isiniin jedha wanta ajaa'ibaa kunis maali yoo jettanii viidiyoo kaleessa isinii gadhiise anaa miti kan isinii gadhiise anillee chaanaadhuma kiyyarraa akka tasaa seenee argee jechuudha anaa miti viidiyoo sana kan waraabee gadhiise abdiitu waraabee gadhiise jechuudha imeelli kiyya sabira waan jiruuf chaanala kiyyarratti gadhiise jechuudha wanti sunis maali yoo jettanii ajji mana kanatti waamee mana isaatti waamee jechuudha piraanki godhe jechuudha piraanki akka warra argitaniitu jedhee yaada jaartii kootu caaltu faana walitti siyaara arsaa jedheetu asitti waamee jechuudha inni immoo dhuguma se'eetu fiigaa dhufe jechuudha kan dura na kadhachaa ture kan dura nama hundaanuu walitti nu araarsaa jedhee kadhachaa ture dhuguma se'eetu fiigaa dhufe jechuudha surree buusaa fiigaa dhufe jechuudha innaa fiigaa dhufu akkasumatti dubbiin jechuudha akkasumatti inni caaltuma faana naraarama jedheetuma taa'ee eeggatu wanti biraatti dhufe jechuudha waan nama kolfisiisu jechuudha waan dhiirri hin taane ta'ee jechuudha ajjiin kaleessa maaliif ajjiin dhiirummaan qabuun jeegaa kaleessarraa jechuudha dhiirri akkatti sodaate dubartii akkatti sodaate na baqate kufee cabee na baqate sinuu argitanii jirtanii maaliin sinitti maamite dubartiidhuma giiftii isaatu ba'ee dhuguma giiftiin konaabaa ta'etti akkatti sodaate baqataa innaa fiigu sinuu argitaniitu giddiidhaan qabennaa abdiin ol deebisu jechuudha akkasitti sodaata jechuudha ajjiin onnee tokkoyyuu hin qabu jechuudha maaliif ajjiin nama sodaatu tokko ma sodaataa jechuudha akkasin isiniin jedha jechuudha abdiin nama xiqqoo tokko fincaa jedhee kaameeraa kaa'ee ba'ee jechuudha maaliif inni kaameeraa quban qabu kaameeraan akka jiru quban qabu inni gadi baanaan dubartii sana eenyu akka taate hin beeku jechuudha seexanaa nama dhiiraa dubartiidhaa eenyu akka taate hin beeku jechuudha kanaafuu amma inni dhufuuf ittuma sissiqaa jechuudha ajjiin maaliif dubartiirra adabatee hin taa'u jechuudha dubartii yoo arge namuma sareedhuma foon argee jechuudha biran darbuu jechuudha kanaafuu amma inni dhufutti harkaan intalatti sissiqa akkuma argitanii jechuudha intala qaqqabachuudhaaf itti sissiqa jechuudha akkasitti qaana'ee jechuudha akkasitti citiinsa gadi baatetti na araarsi jecha dubartootatti akkas biran darbu wajjin akkuma isin beektanii dubartoota yoo bareedduu isaa taatu fokkistuu isaa taatu jaamaa isaa taatu bal'aa isaa taatu waanuma barbaadde yoo taate inni biran darbu amma ishee dubartii haa taatu malee biran darbu jechuudha akkuma sareeti jechuudha ajjiini jechuudha akkasiin isiniin jedha jechuudha ajjiini akkasii dubartii biran darbu jechuudha maaliif ajjiin sammuna kana wanti sitti naraarama jedhee maraatuu fi kiraa manaallee waan kanfaluun qabu waan nyaatee dhugullee hin qabu akkasitti mana namaarra deddeema bulaa shaaraarra bulaa akkasiin isiniin jedha akkasiif gowwittii ishii duraa sanatti deebi'uudhaaf bo'aa jechuudha inni akkuma duraa nasi'aa jechuudha akkuma duraa garaa laafetti sana nasi'aa jechuudha ani akkuma isaa kan dhagaa ta'e hin beeku ajjiin jechuudha akkuma isaa sana garaa jabaadhan illee maaliif gara jabeenya isuma na barsiise jechuudha isuma ajjiidhuma kanatu waggaa meeqatoon garaa laafuu fi amma immoo gara jabeettii dhagaadhuma na godhee jechuudha kanaaf walitti na araarsaa maal godhaa jedha ajjiin garaan qabu akkuma kaleessa isin argitanii garaan qabu dhuguma jaartii kiyyaraa dhuguma walitti na araarsuu caaltu faana naraaramaa gowwittii ishii duraa sana gara laafittuma ishii duraa sanatti naraarama jedhee naa fiigaa dhufu akkuma isin argitan egaa kan biraa ta'e jechuudha naa ishiitu ba'ee jedhanii akkasitti fiigaa caccabaa kutee jechuudha akkasitti abdii wajjin fiigee dadhabe
akkasitti asiyyuu badee jechuudha. Inni lammaffaa safara kanatti dhiyaatu natti fakkaata jechuudha. Rabbuu safara kanatti san dhiyeessini kanaan booda safaruma kanaan ijjatu laata jedhee yaada jechuudha. Kan biraa immoo kan isiniin jedhu jechuudha. Ajjinaadha sagalee naa kaa'ee jechuudha. Akkuma nama viidiyoo sanaan argine sagalee naa kaa'eetu kaleessaa abdiin walitti isin araarsaa anaafis wal lolchiisaa jira ni fe'atti akka walitti hin araaramne barbaadaa jira abdiin addaan nu baasuu fi maaliif shintala ishii sana mana dhaatii baasee anaaf ishii walitti araarsee akka waliin jiraannu fedhaa aniifata akka waliin jiraannu fedhu naan jedhe ajjiin akka kijibu argitanii jirtanii jechuudha. Ajjiin ammallee kijiba saarraan baratu jechuudha. Daba saarraan baratu oma kijiba ammallee isiniin jedha ana mala isaa nama hin beeknetti fakkaadha jechuudha. Ani sirriitti of caalayyuu isa beekaa jechuudha. Ammallee kijiba hin dhiisu jechuudha. Kijiba isaa ittuma fufa malee nan fooyya'aa ni fooyya'aa jira. Ani jijjiiramee jira namaan jedha malee inni yoomiyyuu hin jijjiiramu jechuudha. Ajjii yoomiyyuu hin jijjiiramu. Kanaafuu sagalee naa dhabe akkasnaan jedha jechuudha. Anaaf ishii walitti deebisuu fi anaaf si addaan baasee ishii faana walitti nu deebisuu fi jedhe innoo hin barbaadu jechuudha. Maaliif ishiin mataa gaditumaa jiraachisti jechuudha. Kanaafuu ishii sodaatee ishii kaleessa akkatti kufee cabee baqataa jechuudha. Akka ilmoon namaa jiraachistutti akka jaartiitti hin jiraachistu jechuudha. Akka jaarsa dabaa tokkootti jiraachisti malee ishiin akka jaartiitti gajjettee fi akka keenya gootee fi hin jiraachistu jechuudha. Isinuun beektu jedhee ta'e isinuun beektu malee isinitti hima jechuudha. Akka ishiin ajjii gootu mana keessa kana godhii mana xaragii buna danfisii waxii akkas jettiin jechuudha. Mana keessa isinuun beektu jedhee ta'an yaada. Kanaaf du'ee cabee ishii baqata jechuudha. Otoo nutis akkas taane akkuma ishii sodaatu kanatti nu sodaataa jechuudha. Akkasin isiniin jedha jechuudha. Ishii walitti sinin araarsa jennaan ani didee akkasitti didee biraa deeme jedhee akkuma nama viidiyoo illee argine tokkotti akkuma nama waan argine tokkotti nattaasaa jechuudhaan immoo caaltu faana jiraachuu barbaada. Daa'ima kiyya faana jiraachuu barbaada. Akkas jedhanii didee biraa deeme akkatti na kadhachaa oolee miila jalatti na kufee maaliin naan jedhee ammallee kijibuun masaa oofaa jechuudha. Caaltuun faayidaa siif hin qabdu sanisii wayya naan jedheetu akkasitti na kadhachaa oolee naan jedhee kijiba isaa kan kadhatu dhiisaatiif fiigicha mana kana akka bahee argitaniittu maal isa kadhatu miti kana maal isa kadhatu miti ajjii maal kadhatu isatu deemee nama kadhata malee inni hin kadhatamu jechuudha. Ajjiin namni tokko san kadhatu kijiba isaa oofenna kadhatee akkasnaan jedhee ishii sii wayyaa caaltuun badduudha ishii sana sii wayyaa ishii sirriitti jiraachisaa naan jedheetu akkasitti na kadhataa oolee jedhee sagaleen jedha jechuudha. Nama natti dhiyaatu hundaa isaan akkasna godhanii isaan akkasiin jedhanii isaan maalsiin jedhan jedhee akkuma dubartii waree oofaa jechuudha. Maaliif nama kana hundaanuu addaan na kutee ofiisaatii yoo nama kanaan addaan cite ishiin natti deebiti akkas yaadni isaa natti fakkaatinna natti fakkaatu. Ani garuu kijiba isaa waan hin beekuuf namoota kanatti waan tokko yoo naaru jechuudha. Yoo afaan isaanii irraa dhagaye qofa itti yaara jechuudha. Maaliif ajjiin kijiba guddaan oofeetu nama lamaan jidduu kijiba oofeetu walitti nama buusaa jechuudha. Kun hojii isaati jechuudha. Namni tokko yoo wal jaalate kijiba ishiin akkasiin jettee inni akkasiin jedheetu jidduu nama kijiba oofee walitti nama buusaa jechuudha ajjiin. Akkasiin isiniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sagalee isinitti haasaallee isinitti dheeressin isiniin jedha. Maaliif ani bichii waan kana dhaggeeffadhee akka hin dhiifneef sagalee isaa isinii baasaa jira jechuudha. Maaliif namni kun yoomiyyuu badiisaa irraan baratu jechuudha. Ajjiin yoomiyyuu badiisaa irraan baratu jechuudha. Kanaaf sagalee isaa isin dhageessisaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Caaltu akkam nagaa fayyaa keetii jirta baga jiraatti. Jiruun maal fakkaata? Akkasiin jedhu faayoo obbiraa maan baafneti maal godhu si bira dhufti faayoon dhugaa dubbachuudhaaf faayoo wanni si bira dhuftee waan biraa sun taane kanaaf dura ani yaani waliigalleeti jechuudha. Anaaf isii waliigalleeti. Mucayyoo tante akka si biraa fuutuuf anatu si erge jechuudha. Anatu si erge isiin ammoo na erga na biraa kaatee yaani baatee kaatee booda yaada jijjiirtee jechuudha. Yaada jijjiirtee achumaan xiqqoo anaaf isii jidduu dhabbiin dhufe jennaani si galee yaada jijjiirtee achumaan si bira taftee jechuudha. Kanaafuu si galaami obbiraa baase. Obbiraa baase anamma yaani dura anumatu akka nama wannaa jedhee ta'e itti siqii mucoo jalaa fuudhi jedhee erge anamma ammoo yaada jijjiiree jira.
si galee hin barbaadu waan ta'eef yaada jiree jiraati isii obbiraarii. Isii obbiraarii maaliifii siin taatu akkuma ofii baddi si balleessu deemte waan ta'eef obbiraarii ergasii obbiraarii ta'e kaatee booda dhugaa dubbachuun anaafati. Namni wadha buufama jiruuti bifa haaraan deebinee nikaa godhanneeti akkasii waliin jiraanna. Isin ofirraarii ani isii hiikuu barbaadaa beekta. Dhugaa dubbachuudhaaf ofirraa hiikuu barbaada. Durallee ofii naddeebite ofii waggaa tokko booda teettee ofii naddeebite kanaafuu waan amman barbaadu waan ta'eef si galee isii ofirraa ariiti. Anis ergaatu ofirraa ariitee kaatee booda hiikeeti si galee waraqaa si kenneefi yoo barbaadde heerumte yoo barbaadde teettee yoo barbaadde biyya galte dhimma isiirraan qabu waan ta'eef si galee kanaafuu aniifaati akkasitti walitti deebinee jiruu keenya bareedaa jiraanna. Daa'imman ta'een akkasii guddifannaa jechuudha. Si gala miti dhugaa dubbachuudha dhiifama naa godhi. Maaliifi anatu sabballeessee jira maaliifi dubartoonni guutuun akka kan kee nyaanni nama bultii ofii barbaadu miti. Kanaafuu jechuudha isii ofirraa arii erga isii ofirraa ariitee akkasitti wanna taatee kaatee booda akkasii aniifata walitti deebinee bifa haaraa akkasitti bifa haaraa akkasii jiruu keenya jiraannaa jechuudha. Maaliifi dhugaa dubbachuudha tunniin ijoolleen ani warroota jiruuf ta'u miti warra yoo argate nyaatee yoo dhabee rafee akkasitti olii gad deddeemuu baratte malee si galaami guutuun isitu jecha waan siin taane guutuun isitu ani warra bultiif ta'u miti dhugaa dubbachuudhaaf. Dubartoota gammaa fuudhee keessa nama akka hankee bultiif naa ta'u nagarree. Kanaafi dhiifama guddaa naa godhi waan dura si balleesseef. Akkasuma immoo mucayyoo ansi jalaa fuudhuuf deemu wayitu hin jirtu jechuudha. Mucayyoo isa dhugaadhaa anaaf isiin dura walii gallee isiin gara hankee dhufte booda jidduma ammoo xiqqoo wallollee erga wallollee kaanee booda akkasumatti sababa saniif yaada jijjiirte akkasitti si bira hafte jechuudha. Kanaafi ofirraa arii booda anaafati akkasitti waliin jiraanna. Dhugaa dubbachuudha tun karoora hin qabdu jechuudha. Karoora hin qabdu yoo fiti biyyatti agaltuu yoo fiti as keessa jiraattee abbaa feetaa harimtu waan isiirra dhimma takka illee hin qabu isiirra. An aarimaa fi ani durallee ufumaa naddeebite kadhattee ufumaa naddeebite ammas taanaan bakka feete akka feeta'u mirgasii jechuudha. Isiirra dhimma hin qabu deemtee teettee waan feetaate dhimma isiirra hin qabu. Maaliifi deengadduma guyyaa lama sadii dura dalagaa bareeda argeefi jechuudha. Dalagaa bareeda argeefi kootuu dalagadhu jedheeni akkasii kadhee dadhabee jechuudha. Kootu dalagadhu jijjiiramii jedheeni akkasitti kadhee dadhabee jechuudha. Si usuu taate dalagaa ani dhugaa dubbachuudhaaf kana dura iyyaadha yeroo ati muca'uu duraa san jechuudha. Gara ulfooftee gabaatii sagalee akka dalagaa turte hin beeka jechuudha. Isiin mushka wannaa taate kanaa miti akkanumatti osoo wata kan ta'in fayyaa nagaa qabdu kana deemi dalagadhu abadan deemi akkas ta'e hin ta'u. Maarree jettee akkasitti dubartii akkana mataan magaralchitu kaayoon qabdu waan ta'eef anuma tana waliin mataan dhukuu hin dandeenye. Kanaafuu isiin ofirraa arii bakka feetaa deemtu akkasitti ofirraa arii si balleessiteeyyuu akkasi ani gati walitti deebinee waliin jirannaa siin jedha. Anillee ana booda inshaallaan jijjiiramaa deemee hojii barbaaddaara dalagaa deebi'ee akkasitti dalagaallee dalagataa akkasitti walitti deebinee akkasii waliin jiraannaa. Warroota kaawwan dhiisii uummata ani kijibanii inni nama akkanaati ittiin deebi'ii inni maariidha durriyeedha akkasii maarree minaamin warroota siin jedhu sun jechuudha. Jecha isaa hin dhagayini warra keenya guutuu maatii guutuu wasii barsiisee dhugaa dubbachuudhaaf akkasitti walitti deebinee waliin jiraannaa siin jedha. Akkasii mee yaada kana maal jettaa sagalee na deebisi yoo si dawwala ammoo na jalaan kaaftu saniif sagalee si qabe akkasii siin jedha. Mee maal jettaa yaadaan siin jedhaaru kanarratti faayoo ammoo osoo hin bulle ammuma har'umarraa kaasiitii ofirraa arii dhugaa dubbachuudhaaf sun jireenya kee balleessuuf anaaf sillee jireenya kee nu balleessuuf nu deebite malee waan biraatiif miti jiruu nu yaaddeeti miti jechuudha. Kan isii as deebite akkasii siin jedha jaaltu mee yaadaan jedhaa jiru har'a maal jettaa har'uma dhadhee ni kaa'idhannaa siin jedha. Maaliifi dirqama walitti deebinee waliin jiraannaa. Akkasiin jedhamee yaada kanarratti hatattamaan deebii akkanaa deebiftu gabanumaan kabajaan si gaafadhaa. Kun akkas jedhan isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sagaleen hin arge kana fakkaata.
namillee xiqqaa tokko jibeen isiniin jedha xiqqaa tokko jibee bareedan isiniin jedha waan fakkaatu kijiba mana hin geenye kana kijibaa jechuudha addina tokko leessa viidiyoo sana hin argini yookiin dhugaadhaan jedha namni tokko dhugaatti fakkaata jechuudha maaliif namni viidiyoo kaleessaa argee fi namni sagalee kana dhagaye kijiba madaabaruma guddaa kanaan ajjin fidee gadi gannaqaa jechuudha maaliif kijiba dhiisu jechuudha ajjiyoomiyyuu kijibarra dhaabatu jechuudha maaliif kijibni hojii isaati kijibni amalumatti ta'ee akkasiin isiniin jedha jechuudha maaliif wanti inni kan hojjetu anaa fi abdii wal lolchiisuuf jechuudha maaliif isaa jecha achidha jecha nama tokkoon waliin loluu jechuudha nama tokko waliin loluu jechuudha sababa isaatiin nama wal lola qabuun iyyuu ittiin dhiyaadha malee sababa jeetti nama tokko waliin loluu jechuudha inni nama walaa loltuu nama walaa dhabduu qobaa taatu akkas jedheetu kijiba kana hunda facaasaa deemaan isiniin jedha kanaafuu ani immoo nama wal lola qabu iyyuu itti dhiyaachuu akkas isiniin jedha nama wal lola iyyuu ittiin dhiyaadha malee sababa achiitiin nama tokkoon waddaan hin ba'u jechuudha faayoonis na bira jirti bakka faayoo isa biraa baasii maalii naan jedheetu kijiba mantaan odeessaa jira jechuudha nama akkamitti ani qobaa taa'ee nama akkamitti caaltuun nama faana teessi jedheetu gizee baay'ee akkasitti haaraa jechuudha akkasitti gubataa jechuudha jini maaliif otoo akka isaatiiti ani qobuma koo jiraadha jechuudha qobuma koo baheetu maan akkuma isaa kana shaararra deemaa jiraadha jechuudha otoo shaararra deemaa jiraadhe isa baay'ee tokko isa gammachiisaa jechuudha kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajama warri maatiin mana kiyyaaf haaraa taatan maatiin ta'an isiniin jedha na jajjabeessaan isiniin jedha warroonni natti aartan immoo dhiifama naa godhaan isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.